keenya sulla ta'in akka jaarasa akka arjummaata ta'ati kana kan du'e maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nu haa ta'u. Egaa miidiyaa YouTube barnoota ajaa'ibaa kan ta'e tokko qabatee gara miidiyaatti dhiyaateera. Innis immoo barnoota obboloota wajjin mariiwwan garaagaraa kan qabannee dhiyaatedha. Isinis immoo warroonni biyya alaas ta'anii biyya keessas ta'anii miidiyaa kana hordoftan subscribe, share, like gochuu fi hiriyoota keessan jaallattan yookaan maatii keessan jaallattaniif share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan keessummoota keenyaan baga gara miidiyaa keenya tokko tuubii nagaan dhuftan isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan keessummoota keenyaan eessarraa akka dhuftanii fi maqaa keessan dhaggeeffattoota keenyaan akka wal bartan asumaan isin gaafannaa. Kallattumaan gara gaafa keessaniif obboleettii keenyarraa kan eegallu ta'a. Obboleettiin keenya eessarraa akka dhuftee fi maqaa ishee gahee ishee qabdu wajjin dhaggeeffattoota keenyaan akka wal bartu garuu obboleettii keenyatti kabajaan isin dabarsina. Tole, maqaan koo Faarfattuu Biraanii Bayyanaan jedhama. Kanan irraa dhufee Wallagga Lixaa Aanaa Gulguraarraa mana bataskaanii kanan tajaajilaa ture. Obboleettii Dabreessaa Obboleettii Maariyaamidha. Gaheen hojii gootajii keessatti faaruu ture jechuudha. Obboleettii keenya sagalee waaqayyoo jennaan isumaan gara obboleettii keenya. Tole, maqaan koo anis Damsee Tarrafaan jedhama. Anis kan tajaajilaa ture. Iddoon ani dhufe illee Godina Arsii Aanaa Bariisa Baqqalaa jedhama. Anis kan tajaajilaa ittiin ture gosa garaagaraan tajaajilaa ture. Yeroo tokko tokko bifa barumsaa bifa gaaffiin illee bifni ittiin tajaajilaa ture jira jechaadha. Kanaafuu kennaa garaagaraa tajaajilaa kan ture jechaadha. Obboleessa keenya sagalee waaqayyoo jechuun isumaan gara obboleettii keenya. Obboleetota keenya hundumaa gara miidiyaa keenya dhufanii dhaggeeffattoota keenya wal baraniif maqaa waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus isin galateeffannaa. Gara miidiyaa keenya dhufuudhaafis maqaa miidiyaa keenyaatiin isin galateeffannaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan amantii ortodoksii kana keessatti isin hin dhalattan moo amantii biraarraa karaa kana kan dhuftanii kan jedhu asumaan obboleessa keenya gaaffii jalqabaa yoo ta'u, amantii kana keessatti dhalattan moo amantii biraatirraa gara kan dhuftanii yaada keessan gabaabsanii kan kaastan maqaa miidiyaa tokko tuutiin isin gaafanna. Tole, baay'ee galatoomaa gaaffii gaariidha. Tole, hundee irra kaasnee gaafa ilaaluu barbaanne waa'ee amantaa kanaas gaafa kaasnee ilaaluu barbaanne waan baay'ee bal'aadha yookaan immoo gadi fagoo ta'edha jechaadha. Ani immoo amantaa kana gaafan akka keessa kootti kaasu keessatti kan inni dhaladheedha jechaadha. Yookaan immoo namoonni tokko tokko yeroo ammaa dogongoranii amantaa biraarraa yookaan amantuma kana keessaa baanii amantaa kanatti kan deebi'an osoo hin taane jalqabumaa maatii koorraa fudhadheen agamaati jechaadha. Amantaa kana kan ittiin dhaabbachaa jirudha jechaadha. Malee gara biraatii kan naaf darbe yookaan immoo gara biraatii kan fudhadhe jechuu osoo hin ta'in jalqabuma galaana Yordaanos keessarraa cuuphaadhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa amantaa argannee dhaabbattee isa kana jechuudha. Obboleessa keenya sagalee waaqayyoo isaa ibsuudhaati. Obboleettii keenya Faarfattuu Biraaneetti tarraa. Faarfattuu Biraaneen amantii kana keessatti dhalatte moo amantii biraarraa kan dhufte kan jedhu obboleettiin keenya gaggabaabinaan nu kaastee gama obboleettii keenyas turan. Carraa kanaan hojii keessanii baay'ee galatoomaa jira. Tole, amantii biraarraa dhufee otoo hin taane kanuma keessatti kan dhaladheedha. Ani amantii kana kanan fudhadhee maatii koorraa qofa otoo hin taane hafuura qulqulluudhaan kanan fudhadheedha. Guyyaan itti fudhadhes immoo gosa 80dhaani. Kanaaf amantii biraarraa dhufee otoo hin taane asuma keessatti kan dhaladheedha. Amantii bareedduu, amantii baay'ee namatti tolu kana, amantii baay'ee nama hawwatu kana keessatti amantii qulqulleetti Dabreessaa Maariyaam keessatti kan dhaladhees kan keessatti cuuphaa kana kan fudhadhee. Kanaaf mana ortodoksii keessatti kan dhaladhe malee bakka biraadhaan jechuudha. Obboleettii keenya sagalee waaqayyoo isaa agarsiisu. Obboleettii keenya Magartuu cinaa kootti kan argamtu bifa walaloo kan baruutiin kan tajaajilaa jirtudha. Kanaaf amantii kana keessatti dhalatte moo gara biraatti amantii kana dhufte kan jedhu garuu obboleettii keenya isin dabarsina.
ta'eef amantaa biraarraa kan isaan kanaan keessoo ta'an jalqabumaa kaasee amantaa kana keessatti kan dhaladheedha jechuudha. Innis immoo amantaa kana keessa jira. Sebelum keenya hundumaa amantii kana keessatti akka isaan dhalatan kan nu barsiisan sagalee waaqayyoo isaan agarsiisu. Kanatti aansuudhaan naannoo tokko tokkotti maatii tokko keessa amantaa garaagaraatiin kan jira jedhanii baay'ee isaanii gara miidiyaa keenyaan qaqqabeedha. Kanaafiyyuu immoo faarfattuu Biraaneen naannoo biyya sanitti waan argamtuuf amantii kana keessa warroonni jiran maatii tokko keessa amantaa garaagaraatiin jira. Inni kun immoo hin danda'amu kan jedhu faarfattuu Biraaneen gaggabaabsitee yaada kana kan nuuf kennudha. Kallattumaan gara faarfattuu Biraaneetti isin dabarsina. Tole, carraa kanaa kennu biisaniif baay'ee galatoomaa jecha. Dhugumatti mudannoon yeroo tokko dhimma amantaa irratti ta'es dhimma maatii irratti ni argama. Yeroo tokko sirrii maatii tokko keessaa kaan amantii 2-3 kan hordofan hin jiru. Kaan immoo kan amantii isaanii qofa amanan hin jiru jechuudha. Akka naannoo Wallagga Lixaatti. Yaa mana keessatti immoo yaadi kun akka kootti fudhatama hin qabu jedha. Sababichis maaliif yoo jettanii namni tokko fakkeenyaaf ani ortodoksii ta'ee kaan obboleessi kun yookiin amantii kan biraa amantii pirootestaantii kan hordofu yoo ta'e jechuudha. Amantii kana lamaan keessatti dhiibbaa hin qabu. Dhimma kadhannaa irrattis haalawwan garaagaraa irratti illee dhiibbaa ni godhatu. Garuu sababa kanaatiif ani haala kana keessatti waan ani yaada deeggarsa waan godhee fidamu yoo jiraate achumaan kana dubbachuu barbaadu. Namni tokko amantii garaagaraa hordofuun hin barbaachisu jedha. Maatii tokko erga taanii maatii tokko jechuun qaama tokko yaada tokko kan adeeman ta'uu qabu malee amantii garaagaraa hordofuun barbaachisaa miti jedha akka kooti. Obboleetti keenya faarfattuu Biraanee sagalee waaqayyoo kan barsiifte waaqayyoon sagalee jireenya ishee agarsiisu waan baay'ee nu kaasirti maatii tokko keessa kan ta'an amantiin garaagaraa hin barbaachisu. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni nuuf kenne amantii tokko qofaadha. Kanaafiyyuu amantiin nuuf kenne isa wajjin deemuu nu barbaachisa malee maatii keenya irraa addaan ba'uun kan nu barbaachisa ta'udha. Asumarraanis gaafumanaanis wal qabatee obboleessa keenya Xiqiiqiyyatti argamuun amantiin kun gara biyya isaaniittis maatii keessa kan jirudha. Kanaafiyyuu innoo gara biyya isaaniitti akkamitti hubatanii hin danda'amaa kan jiru kallattumaan gara obboleessa keenyatti isin dabarsina. Tole jechanii waaqayyo haa galatoomu. Yaada gaariidha yookaan immoo gaaffii gaariidha jechaadha. Gaaffii gaafatame inni kunis jalqabumaa amantaa akkuma amantaatti gaafa kaasne amantaan jalqaba namni amantaa ortodoksii waa'ee jechaadha. Maaliif hundee ishee irraa gaafa ilaalle hundeen ishee jalqaba dhufte gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan dhufte jechaadha. Deebi'ee immoo jalqaba ergamoota namaaf duwwaadha kan kennamte. Kanaadha jechaadha. Phaawulos kan dubbatu 4:5 gubbaarratti Efesoon amantaan tokko cuuphaan tokko jedheetoo waaqayyoos tokko jedheetoo kan dubbatu kanaadha. Hin barbaachisu jechaadha. Amantaan biraa akkasuma ta'e hin barbaachisu. Maaliif duraayyuu kan jiru amantaa ortodoksii tawaahidoo duwwaadha jechaadha. Sana booda sababa diiyaabiloos ofirraa ka'ee amantoonni baay'een hundi isaanii gara jireenya isaaniitti murteeffatanii kan deeman. Kanaafuu amantaan tokko ta'uu qabu. Inni biraa immoo haalli naannoo keenya keessa jiru waaqayyo haa galatu waan ammaaf badaa amantoonni biraa faca'anii wanta argaman homtuu yoo jiru jennee ibsuu hin dandeenya. Deebi'ee immoo yeroo tokko darbee naannoo keenya irraa fagoo irratti haalli ittiin argame amantoonni gosa garaagaraa baay'achaa jiran ni jira jechaadha. Inni kunis immoo ta'uu kan hin qabne. Deebi'ee immoo sadarkaa maatii keenyatti immoo sadarkaa dhuunfaa keenyatti gaafa ilaalle mana keenya keessa amantaa tokko duwwaadhaan jiraachaa kan jiru jechaadha. Inni kunis immoo amantaa ortodoksii waa'ee jechaadha. Maaliif hundumti isaanii waa'ee amantaa isaanii hanga ta'e waan nuufi maatiiwwan keenya ijoolleen biraa beekaniif mana keessatti haalli ittiin gorsinee isaa waa'ee amantaa kana beekanii ittiin dhaabbatan haalli jiru jira jechaadha. Deebi'ee immoo mana tokko keessatti maatii tokko jechuun jireenya tokko jechuudha. Nama iddoo tokkotti jireenya tokko jiraatu jechuudha. Amantiin garaagaraa jiraata jechuun immoo wanta waa'ee irratti rakkoo uumuu danda'a. Kanaafuu jiraachuus hin qabaatu wanta hin barbaachisnedha. Maaliif jalqabaa yoo amantiin kennamte amantii tokkittii duwwaadha jechaadha. Yookaan immoo qoqqoodinsi kan uumamu egaa namoonni kufanii egaa Aariyoos fa'aan kufanii egaa Diiyaabiloos kufirraa amantii amantaa tokko duwwaa ta'ee osoo jiraate baay'ee gaariidha. Kanaafuu maatii keenya keessa hin jiru. Naannoo keenya keessas qoqqoodinsa amantaa ammaaf bal'atee waan hin jiraate soo ta'e immoo nuti jajjabeessinee waan nuti ta'uu qabu itti adeemuu jedhamudha. Obboloota keenya barsiisanii sagalee gosa agarsiisu. Asumaanis obboleettiin keenya biyya isaaniittis amantuun kun kan babal'atanii biyya Itoophiyaa keessatti keessattuu amantiin kanarraa fottooqanii kan ba'an jiru. Maatii kana keessatti yoo amantiin kun 2-3 ta'anii jiraachuu hin danda'amaa kan jiru kallattumaan karaa obboleettii keenya isin dabarsina jechuudha.
Ijaarsa kanarratti yaada dabalataa kan qabu mana tokko keessa amantaan garaagaraa jiraachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Maaliif jennaan tokkoffaan namni amantaa garaagaraa yaada waliin galu waliin dhagahu jechaadha. Kanaaf gidduu keessatti immoo maatii gidduutti walitti bu'iinsi jiraachuu danda'a jechuudha. Walitti bu'iinsi yaada. Maaliif hundumtuu kan kootu caala jedhee kan ofii sana waan faarsuuf walitti bu'iinsi yaadaan jiraata jechuudha. Kanaaf jeequmsi illee maatii gidduutti ta'uu danda'a. Haa ta'uutii akka amantaa jalqaba kaasee amantaa Ortodoksii Tawaahidootu kenname jechuudha. Haa ta'uutii turtii yerootiin booda amantaawwan biraa irraa foxxoqanii ba'anii jechuudha. Isaanis akka fedha isaaniitti jiraachuuf jecha amantaa kanarraa kan foxxoqan jechuudha. Maaliif amantaa Ortodoksii Tawaahidoo akka seeraa fi heera Waaqayyoo nu qajeelchetti kan deemtu waan ta'eef seera kanatti jiraachuu kan dadhaban irraa kan ka'e akka mataa isaaniitti jiraachuuf yookiin akka fedha addunyaatti jiraachuuf jecha amantaa kanarraa kan ba'anii jechuudha. Kanaaf maatii tokko keessa amantaa garaagaraa jiraachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Iddoo keenya barsiisota gosoonni sagalee yoo isaan dhageessu bifa gabaabinaa ta'een barnoota bal'aa nu dabarsanii gurguratan keenya maatii tokko keessa amantiin garaagaraa hin barbaachisu. Maaliidhaaf nuti keenya akka obboloonni keenya jedhanii amantaan kan kootu caala jedhanii waan wal falmaniif kanaaf iyyuu amantiin kan falmii osoo hin taane amantii karaa Yesuus Kiristoos karaa goota keenya nuu kennamteen ala amantiin biraa hin jiru kan jedhu Yohaannis keessatti illee dubbata. Yohaannis akkana kan jedhu nu keessa turanii nu keessaa ba'anii nu keessaa ba'uun isaanii waan keenya kan hin taanee fi osoo nu keessa keenya ta'anii nu keessa turanii nu wajjin jiraatanii nu keessa ba'uun isaanii waan keenya hin taaneef jedha. Kanaaf iyyuu nu biraa ba'uun isaanii waan Ortodoksii Tawaahidoo hin taaneef waan karaa Yesuus Kiristoos irra deemuudhaaf obboloota keenya dubarsiiniif sagalee Waaqayyoo isaa dhageessuun gara gaaffii ta'an daruudhaaf tajaajilli isiniif maalidha? Tajaajilamuutu dursa moo tajaajilamu dursaa kan jedhu obboloota keenya keessa waliin qaatanii dabarsuu kan ibsanuuf gara miidiyaa gochuun hin danda'ama kan jedhu asumaan kun obboleessa keenya irraa jalqabnu tajaajilli isiniif maalidha? Tole gaaffii kana gaafa Waaqayyoon galatoon haa ta'u tajaajila jechuun akka amantaa Ortodoksii Tawaahidootti bifa baay'eedhaan ilaaluu dandeenya. Bifa baay'eenis immoo hubachuu dandeenya jechaadha. Akkuma beekamu tajaajila jechuun waan biraa jechuu osoo hin taane duuka bu'uu jechuudha jechaadha. Duuka bu'uu jechuun immoo jalqaba eenyu duuka bu'uu nama? Eenyudha immoo inni duuka bu'amuu qabu eenyudha? Deebisee immoo kan duuka bu'amuu qabu sana duuka kan bu'uu danda'u eenyudha jennee addaan baafachuu qabna jechuudha. Duuka bu'uudha jechuun fakkeenyaaf nama tokko gaafa duuka bu'uu barbaade nama sana gaarummaa isaa ilaalluuti kan duuka bu'uu dandeenya. Yookaan immoo namni sun gaafa badaa ta'e nama sun badaa jennee irraa baruu dandeenya jechuudha. Kan duuka bu'uu qabnu eenyu duuka bu'uu qabna. Gaafa duuka bu'uun boodatti immoo egaa duuka bu'uun hojii isaa sana ilaallee isa sana tajaajiluu dandeenya. Yookaan immoo waan irraa osoo hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu duuka bu'ummaa gaafa ilaalle jalqaba irraa Waaqayyo duuka bu'aa kan dhufan jechuudha. Maaliif duuka bu'ummaa kan jalqabu kakuu haaraa keessatti osoo ta'e kakuu moofaa keessatti jechaadha. Yookaan immoo Waaqayyos egaa lafaaf samii uumeen booda dhumarratti immoo ergamootas eega uumeedhaan boodatti duuka bu'ummaa kan eegale jechaadha. Lallabarraa kan eegale yoo jalqaba kaasu qulqulluu Gabriel irraa dhagachaadha. Duuka bu'ummaa yookaan immoo tajaajilli kan eegale. Qulqulluun Gabriel bakkuma jirrutti dhaabbannu jedhe jechaadha. Maaliif erga yeroo sanarraa jalqabeeti jechaadha Waaqayyoon duuka kan bu'u jalqabe. Yeroo kana seexanaan gaafa kufee ergamoonni warri dadhaboo ta'an isa faana kan kufanidha. Qulqulluun Gabriel immoo hanga dhumaatti Waaqayyo yaa'ee jedhee hanga dhumaatti dhaabbate Waaqayyoodhaan kan argate. Kanaafuu duuka bu'ee gaafa tajaajilee hanga dhumaatti dhaabbateenna Waaqayyoon argate. Sana boodas immoo ergamoota irraa kaasee booddarras immoo Noo'ee Waaqayyoon duuka kan bu'edha jechuudha. Waaqayyoon duuka bu'ee gaafa jennu markaba hojjetee uumamtoota hunduma isaa markaba san keessa kaayatoo kan baasedha jechaadha. Waaqayyo hanga dhufutti markaba naannoo goota dheeraadhaaf hojjetee hanga Waaqayyo dhufutti eegee isa duuka bu'ees kan argate jechuudha. Deebi'ee immoo sana boodas abboonni keenya raajonni bara seera horiitii bara seera laphee keessattis Waaqayyoon duuka bu'aa kan turan jechaadha. Duuka bu'aa turanii Waaqayyoos immoo tajaajilaa kan turan. Deebi'ee immoo raajichi Musees duuka bu'aa kan turan. Sana booda immoo kakuu haaraatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'ummaa tajaajilli akkamii akka ta'u guutumaan guutti kan barsiise. Deebi'anis immoo sana boodas duuka bu'oonni 12 Waaqayyoon duuka kan bu'an jecha Waaqayyo barachaa kan turan jecha Waaqayyo barsiisas kan turanidha. Egaa barsiisanii booda sandarra biyya lafaa ishee addooftuu turte ta'a. Ishee tasuma taatee mi'oofne kan soogiddeetti makanii wangeelan barsiisanii ta'u
sirriitti kan mi'eessaa turan jechuudha. Maali sababni isaa duuka isaa waan bu'aniif jecha isaan isarraa waan barataniif jechuudha. Ittaansi immoo itti deebi'ee Phaawulosis immoo isaan irraa baratee kan fudhate. Ittaansi hawaasaan akkas osoo jennu duuka buunee kan fudhannu jechuudha. Duuka buunee kan fudhannu immoo egaa fudhannee booda maal gochuu qabna jennee gaafa ilaalu tajaajiluu qabna. Tajaajila jechuun gooftaa keenya duuka buunee waan dura jiraatu hunduma keenya. Gaafa qabeenya qabaannee namni qabeenya qabu qabeenya keenya. Namni immoo dandeettii faarsaa qabu faarsaadhaan, namni dandeettii barumsaa qabu barumsaan, namni dandeettii walaloo qabu walaluudhaan tajaajiluu kan qabu jechuudha. Tajaajiluu kan qabu jechuun keessa keenya hundumaan fakkeenyaaf Daawit gaafa fudhan keessa isaa hundumaan faarsaa kan ture. Keessa isaa hundumaan jecha barsiisaa kan ture, jecha lallabaa kan ture. Qulqulluu Phaawulos hunduma isaanii gaafa ilaalan jecha isaanii guutuudhaan tajaajilaa kan ture jechuudha. Kana jechuun Waaqayyoon duwwaa kan tajaajilu. Waaqayyo gooftaan keenya beeksisaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa keenya inni kan tajaajilu. Haati qulqulleettii barummaan immoo araarsituu jennee kan tajaajilu yookaan immoo uummataaf kan lallabu, uummatatti kan himu, uummataan bifa faarsaatiin kan barsiisu, bifa walalootiin kan barsiisu jechuudha. Duuka bu'oonis akkuma san, qulqulloonnis akkuma san, ergamoonnis nu gargaara. Inni Daani'elin gargaara. Inni daa'imman sadiin gargaara, nu gargaara jennee kan tajaajilu, kan jecha Waaqayyoo lallabu, jecha Waaqayyoo duuka buunetu kan itti deemu jechuudha. Tajaajiluudhaan immoo tajaajilamuutu dursa jedhee obboleessi keenya akkuma gaafate dura tajaajilamuutu dursa jecha. Tajaajilamuu yoo jennu dura yoo baranne, dura yoo jireenya kan barannu ta'e, dura yoo koorsii kan barannu ta'e, dura waa'ee faarsaa gaafa barannee koorsii sanaan booda kan deemnee barumsa sana lallabuu dandeenya jechuudha. Waa'ee koorsii sana, waa'ee amantaa keenya hin beeknu taanaan maal jennee lallabuu dandeenya? Osoo nu baratin immoo akkamitti lallabuu hin danda'amu? Waa hin taane jechuudha. Faarsaa immoo dursa waa'ee faarsaa maaliif? Faarsaa jechuun maal jechuudha jennee kutaa faarsaa irratti waa'ee faarsaa sana eega barannee boodatti immoo faarsaa sanatti ce'uu kan qabu jechuudha. Dura eega tajaajilamnee barannee xumurreen boodatti gariif qommaadhaan bifa xixinnaa ta'e kan tajaajiluu qabnu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafarra gaafa dhufu gariif qommaadhaan kan barsiise jechuudha. Tanaan duras immoo raajoon hundi isaanii gariif qommaadhaan haala ani raammadhu, haala ani nama xiqqaadha jedhanii bifa tajaajilaa akkasitti deemaa kan turan jechuudha. Kanaaf eega tajaajilamnee baranneen booda tajaajiluu kan dandeenyu. Tajaajiluuf immoo ulaagaa baay'ee guutuu qaba. Maaliif tajaajilaan tokko nama fuulduratti maaltu sarraa eegamu? Ulaagaa maal guutee nama fuulduratti dhaabbata jenneetu hubachuu qabna jechuudha. Inni kunis kan argamu tajaajila keessattidha jechuudha. Maaliif gaafa tajaajilu nurraa maaltu eegama? Gaafa faarfataan maaltu eegama? Barsiisaa gaafa ta'e immoo barsiisarraa maaltu eegama? Kanaaf tajaajila jechuun guutumaan guutuu akka waliigalaatti yaada koo inni hir'isuudhaan xumura Waaqayyoon tajaajilu jecha Waaqayyoo lallabu dhugaa jiru lallabu karaa irra jiru dhaabbanni kan deemu jechuudha. Galanni Waaqayyoo wajjin jira. Obboleessi keenya sagalee Waaqayyoo agarsiisu bifa gabaabinaa ta'een waa'ee tajaajiluu fi waa'ee tajaajilummaa gaggabaabinaan kan nuuf beeksisa. Kana taasisuudhaan garuma obboleettiin keenya isin dabarsina. Obboleettii keenya faarfattuu biraa irra tajaajiluun siif maalidha? Tajaajilamuu kan jedhu faarfattuu biraan gaggabaaftee kan ibsitu ta'a. Tole tajaajiluu fi tajaajilamuu kan jedhudha. Kanaaf keessaniif baay'ee galatoomaa jecha. Ani tajaajilamuutu caalaan jedha dursa. Tajaajilamuun dursa wanta kamiin dursee utoo ofii keessanii utoo ofiin sirreessin nama kan biraa sirreessuu hin danda'amu. Wajja godheessa keetii keessaa otoo hin fuudhin wajja kee keessaa kan itti baafattare akkuma jedhee jiru dura tajaajilamuu qabna jechuudha. Erga tajaajilamnee booda maal akka tajaajilamne ofii keenyaa bu'aa maal akka argan obboloowwan keenya biraa kan illee bu'aa kan akka argatanii deebinee tajaajilachuudha. Dursa tajaajilamuun hin dursaa jechuudha. Qabutti tajaajilamuun akkuma dursu fakkeenyaaf ana qabatama faarfattuudha. Ga'een faarfannaa kootii kana keessatti ergan baradhee erga nu badhee sanaa booda namoonni illee hubannoo tokko irraa fudhatan kan jedhuuf gara tajaajilaatti seenee jechuudha. Dursa tajaajilamuutu dursaan jedha qabutti carraa kana waan argattaniif baay'ee galatooma. Obboleettii keenya galatoomni sagalee Waaqayyoo si dhageessisnaan. Kana taasisuudhaan obboleettiin koo kana cinaatti argamtu tajaajilli siif maalidha? Tajaajilamuu kan jedhu isheenis obboloowwan keenya gaggabaaftee yaadachuu baastee kallattumaan gara obboleettii keenya. Waaqayyo gadannaatiin jecha tajaajilli maalidha? Tajaajilli kan jedhu tajaajila jechuun Waaqayyo duukaa bu'anii kennaa qabanii waan qabanii humna qabanii yeroo qabanii Waaqayyoon tajaajiluu Waaqayyoon jechuudha. Tajaajilamuu fi tajaajiluu kan jedhu immoo tajaajila keessatti argamaa jira. Tajaajila keessa tajaajilamuu fi tajaajiluutu jira. Tajaajilamuu jechuun maal jechuudha? Taa'anii barachuu, dhaggeeffachuu, hubachuu, barachuu jechuudha. Tajaajilamuu jechuun Waaqayyo irraa galma Waaqayyoo kan barsiisan
yookiin abboota keenya warra dura keenya jiran irraa teenyee barachuudha hubachuu jechuudha. Tajaajiluu jechuun immoo waan kennaa qabnu saniin waan nu laatan saniin kennaan garaagaraa hafuurri garuu tokko akkuma jedhame kennaa hundumti keenya kennaa qabna jechuudha. Kennaa qabnu saniin waaqayyoon tajaajiluu waan kaleessa baranne sana nama hin baranneef immoo dabarsinee laachuu jechuudha. Kanaaf tajaajilamuu tajaajiluu dursa kan jedhu keessatti immoo tajaajilamuutu dursa jechuudha. Namni hin baranne tokko maal jedhee barsiisa? Maaliif tajaajiluun barsiisuudhaan wal qabata waan ta'eef namni tajaajilamuun immoo majaamaraa barachuudha. Kanaaf dursa yoo baranne yoo hubanne yoo beekne tajaajilaa jechuudha. Kanaaf hunda dura kan barbaachisu tajaajilamuudha jechuudha. Waan baranne sana waan hubanne sana tajaajila waan ta'eef dursa tajaajilamuutu barbaachisa yookiin isatu dursa jedhee fudhadhaa qabatti. Kabajamtoota maatii keenya miidiyaa tokko tuubii kan hordofaa jirtan barsiisota yookaan obboloota keenya wajjin waan marii garaagaraa kan qabannee dhiyaannudha. Kanaaf irraa waa hubattan waa barattan jennee yaadna gara dhumaarratti deemaa jirra. Isin barnoota kanaa kana qabattanii beekumsa kanaa kana qabattanii baadiyyaa moo magaalaarraa kan tajaajilaa turtanii gaggabaaftanii kanas goleessuma keenya irraa jamarraa gaggabaaftee osoo nu kaastanii. Tolee maqaan waaqayyoo kan faayidaa ta'u gaaffii gaariidhaa tajaajila eegallee xiqqoo ishii tureera. Haa baay'ee sun jedhamu namoonni immoo yeroo tokko haala maatii irratti hundaa'ee haala waan garaagaraa irratti hundaa'ee yeroo tokkummaa irraa kaasanii gara mana amantaatti kan deemanis jiru. Yaa ta'u garuu yeroo kutaa 8 irraa eegalee jechaadha gara mana waaqayyootti deemu kan eegalee. Isa kanas immoo gara mana waaqayyootti dhaquu kan eegalee hiriyoota koorraa kan ka'e jechaadha. Hiriyoonni koos na kakaasanii gara mana waaqayyootti haa deemu. Mana waaqayyoo obboliiwwan keenya biraa deeman waan naan jedhanii yeroo isaan irraa eegalee san jechaadha. Gara mana waaqayyoottis deemu kan eegalee gaafa jedhu immoo naannoo keenya keessatti haalli tajaajila yookaan immoo namni tajaajilu naannoo keenya keessatti baay'ee rakkoo kan ta'edha jechaadha. Maaliif ijoolleewwan dura tajaajilaa turan mana dilbataa keenya isaan gara keenyatti dabarsaa gaafa deeman isaan immoo gara gibbiitti deemaa kan turan jechaadha. Kanaafuu namni tajaajilu waan hin jirreef yeroo sanitti akkuma galleen ijoollee isaan irraa tajaajila fudhachaa eega deemneen boodatti gara tajaajilaatti kan galle jechaadha. Iddoon immoo gara tajaajilaatti galle kuni mana amantaa keenya naannoo baadiyyaa jechaadha. Innis mana amantaa qulqulleettii Dabra Mirat Kidaana Mirat jedhama. Iddoo sanatti bifa tajaajilaanis bifa tajaajilamuus jechaadha. Maaliif yeroo tokko maaliif abbaan keenya qulqulluu Solomonitti gaafa dubbatame iddoo namni argamnetti nama ta'ee mul'atu yookaan immoo naannoo keenya san namni tokko namni barsiisus hin jiru namni tokko namni faarsaa baachisu hin jiru. Maaliif ijoollee jechuun kun gara biraatti waan deemaniif yeroo sana barumsas barachaa gara tajaajilaattis jechaadha. Bifa yeroo tokko bifa gaaffiitiin bifa kadhannaatiinis namni waan hin jirreef yeroo sanatti mana dilbataa sana bara sanarraa qabnee haala itti jajjabeessuu eegalee jira. Sana booda immoo tajaajila guddaa haala gaariin kan itti arganne yeroo kutaa 9 naannoo magaalaatti galee barachuu eegalee jechaadha. Kutaa 9 11 hanga 12 koorsii barachaa kan ture jechaadha. Osoo addaan hin kutin barsiisonni magaalaa jiran nu barsiisaa kan turan jechaadha. Yeroo achitti tajaajilamaa ture isa tajaajilamaa ture sana bifa nu gallee gara baadiyyaatti immoo ijoollee kufan ijoollee amantaa hin qabne gara biraatti deeman bifni ittiin barsiisaa ture jira jechaadha. Kanaaf ammas immoo ergaan kallattii kanaan ergaan dabarsuu barbaadu namoonni dandeettii barsiisuu qabanis ta'e namoonni dandeettii walaloo namoonni dandeettii faarsaa qaban waaqayyoon tajaajiluu qabna jechaadha. Waaqayyoon tajaajilli taanaan gatii hin qabnu jechaadha. Maaliif deebinee immoo koorsii barannurraa waan beeknurraa iddoo namni jirretti nama ta'uu qabna. Iddoo namni jiraatutti immoo of tuulummaadhaan kaanee bifa ittiin barsiisuudhaaf muddamuu qabaachuu qabna. Maaliif ta'anii barachuutu caala jechaadha. Kanaaf iddoo namni jirretti namni beeku gaafni illee ta'u maaliif wangeelli barumsa wangeela kan eegalu gaafirraa jechaadha. Gaafii wal gaafachuu eegalurraa jecha waaqayyoo suphoosan keessa barachaa kan deemu ta'a jechuudha. Jalqaba utaallee miti kan mallee kan wangeela barsiisuu eegalan hawaasa jechaadha. Mana dilbataa keessatti baratanii gaafii wal gaafachuu sanirraa kan eegalan jechaadha. Kanaafuu iddoo baadiyyaatti tajaajilaa turre baadiyyaa iddoo rakkina qabutti illee namoonni jirtan jechaadha. Warri tokkee tuubii kana hordofaa jirtan dhagaa jirtan ergaan nuti dabarsuu qabnu yookaan immoo gara keenya dabarsaa jiru warri baadiyyaa jirtan jecha waaqayyoon beeku jechuu osoo hin taane tajaajila gara biraarraa arganne gaafidhaanis ta'uu danda'a. Wantoota xiqqaarraa kaasnetti jechaadha barachuu kan dandeenyu malee hin beeku gaafa jennee namoota biraa jiru immoo inni cinaa jiru sun baduu danda'a. Kanaafuu naannoo baadiyyaatti jalqaba barachaa ture sana booda immoo carraa iskuulii arganne sanarraan immoo bifa ta'een barachaa kan itti deemnedha jechaadha. Bifa sanadhaa gara Beres kini saya yang bagus so saya lagi senang
baadiyyaa irraa jiru uummata nu kaaseera. Kanaaf kunuunsa keenya keessa yaada kanatti kan dabalan yoo jiraate irratti nu dabalanii gara gaaffii keenya xumuraarra geenye. Tolee, haalli tajaajila biyya irratti akkam kan jiru carraa kana irratti keessatti baay'ee galatoomaa jecha carraan yaada tajaajila biyya irraa kaasee baay'ee bareedaadha. Ani ofii kootii kana gara tajaajilaatti eegalee otoo mana barumsaa hin deemin xinnummaa maal jechuudha. Tajaajilamuurraa kana jalqabe erga nuti koo tajaajilamee har'a sadarkaa kana geemmoo amma gara tajaajilaatti seenee jirachuudha. Ani kallattumaan isaanaatii keessa immoo ture kaasee jechuudha. Nuni abbaa bareedaa qabna, barsiisaa gaarii qabna. Fakkeenyaaf Maggaa Bisiraat barsiisaa Hordofaa Dhinaa kan jedhaman isaaniidhaan kan dubbii hafuuraa kan ittiin baraddaara sadarkaa kana ga'e isaanaatii keessatti illee Diyaaqoon leencaa guddataa kanneen jedhaman ijoollummaa godhaa kaasan jechuudha. Hanga isaa kanaan kan nagaan jechuudha. Deebi'ee ani sadarkaa kanarraa ka'ee jajjabina keessa galee hanga sadarkaa kun hanga sadarkaa yuunivarsiitii ammaa kana geera. Kunoo carraa kanaa yuunivarsiitii keessatti illee kunoo carraa bareedaa argannee carraa tokko yuutuubii kanaanis yaada keenya waan deeffachaa jirruuf baay'ee galatoomna. Buletti keenya sagalee waaqayyoo suudhaan jennaan asumaan buletti keenyas yaada ishee raafannee gara gaaffii ta'a. Maaliif jennaan sababni isaa amma kana turuu nama barbaachisu haa ta'uti garuu rakkoowwan hedduummaa hanqinawwan garaagaraa ni jiraachuu. Manni amantaa isaa fageenya mana amantaa kan ta'e baadiyyaa keessatti dhaladhee wannan guddadhe manni amantaa irraa immoo baay'ee fagootu jechuudha. Kanaaf deemee barachuu hin dandeenye haa ta'uti waggaatti yoo tokko naa ayyaana cuuphaa adeemaa ture adeemu malee waan agalee osoo hin taane akkasumatti nama fakkaachuu yookiin immoo waan namni deemuuf deemaa ture. Haa ta'uti garuu galanni waaqayyoof haa ta'uti gaafa na iskuulitti gara iskuulitti gaafa darbu mana amantaatti horsii galee barachuu jalqabe. Ergasiiti mana amantaa koo baadiyyaarra kan ture Qulqulluu Giyoorgis dhaqee tajaajiluu jira. Maaliif erga naa galee erga baradhetti jaalalli waaqayyoo gaafa naa galu fageenyi yookiin immoo yeroon gidduu fageenyi jiru san nan irraanfadhee jechuudha. Kanarraa kaasee gara tajaajilaatti deemee jechuudha. Buloota keenya hundumaan bifa tajaajilan barsiisanii sagalee waaqayyoo isaan argisiisuu jaati. Kana taasisuudhaan gaafiin keenya dhumaan hundumti isaanii warroonni itti argaman kun kennaa adda addaa qabu. Kennaa isaanii mata duree dhaggeeffachiisu. Kanatti waansuudhaan gara obboleetti keenya fakkaatti biraa hin basine kennaan isheen qabdu faaruudhaan mana waaqayyoo kan tajaajiltu. Obboleetti keenya immoo jajjabeessuu waan qabnu deeggaru faaruudhaanis akka hojjettee mana waaqayyoo tajaajiltu warroota mana waaqayyoo balballi isaaniitti bara sanitti deemtee bifa faaruutiin akka tajaajilu qabdu asumaan maqaa miidiyaa tokko bitteen waadaa kana kennaa fi kallattumaan amma gara faaruu ishee dhaggeeffattuutti haa imallu. Kanaaf faaruu ishee dhaggeeffannee booda kan walitti deemu ta'a. Tasgabbiidhaan faaruu obboleetti keenya kana dhaggeeffatu. Galatoome, oh,
Uma samim lafat gara labesa mali me malisa ol makyaraf kalesa uma ko galato me silase galato me uma samim lafat gara labesa mali me malisa ol Baka undadi te dace walingahe arrangan sene sina narragahe olfado maposi twarranagahe umako galato me silase galato me Saba undatti me kaetan si parsa ol madarra kabda galata nanipsa umako galato me silase galato me oma zamin demat garana besa mali me malisa Sitanir kada wantan bedun dasi maran ergada galata sip galchofa si chan farfada umako galato be silase galato be oma zamin demat garana besa Sawir maganda kulisa Uma samim nafat garana bista Malimin bandi sawir maganda kulisa Dukana kisati ipakan naftate Wae keduk pachofone ko kakaste Arkadina kesasito na olchate Jirbi koda bate galata siplate umako galato me silase galato me oma zamin demat garana besa mali me malisa wal maganda kulisa oma zamin demat garana Sawir maganda kulisa umako galato me silase galato me oma zamin demat garana besa mali min mali sawir maganda kulisa oma zamin demat
miidiyaa tokko biti egaa faaruu obboleettii keenya dhaggeeffannee kan walitti deebinee faaruun obboleettiin keenya baay'ee tokko kan namatti tolu kan nama gammachiisu isinis immoo warroonni miidiyaa kana hordofaa jirtan mana keessatti jedhanii sagalee obboleettii keenya kanaa kan dhaggeeffattan sagalee faaruun kun kan isin toloote subscribe share like gochuus hin dagatinaatiin jenna asumaan warroota obboleettii tokko mirgaa fi bitaatti argitan kana barnoota gara biraatis qabatanii kan dhufaa jirudha isinis immoo akka dhaggeeffattan asumaan aansin dubbisuu barbaanna obboloonni keenya kun keessummoonni keenya haarasitti nuuf dhiyaatan kun gara fuulduraattis deebi'anii miidiyaa tokko tuubii kanarratti barnoota gahaa akka isaan dabarsan abdii qabna egaa faaruu obboleettii keenyattis immoo gara kilippii jechuudhaaf miidiyaan tokko tuubii qophiirra kan jirudha isinis akka nu daganne nu gargaara nu jabeessaa isiniin jenna jalqabsiisee kan nu xumursiisee kan nu jalqabsiisee maqaa waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajamee fi kan ulfaatan ta'u wasibaata እግዚአብሔር